Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaanaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana ergaa ariifachiisaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Ergaan ariifachiisaan kunis immoo amantoota Ortodoksii Tawaahidoo hunduma kutaalee biyyoota alaa fi keessa jiran hundumaafidha. Keessummaa addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Kallattiidhumaan gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa. Hello. Jalqaba irratti mee maqaa keessanii fi eessaa akka bilbilaa jirtan nuuf ibsaa. Beekuma? Yeshi gaheen hojii keessanii hoo? Eessa godina kam? Kiristaanaa sun godina Wallagga Lixaa keessatti kan argamtu. Yeshi maqaan addaa naannoo sanaa maalidha? Eshi egaa akkuma kanaan dura odeeffannoo argadheetiin manni amantaa suni gargaarsa kan barbaaduu fi ijaarsa eegaltanii akka jirtan dhagaheen jira. Dabalataan immoo manni kiristaanaa suni qorqorroo yookiin immoo yeroodhaa fi kan keessa turuudhaaf qophaa'e Maqoyyaa bakka jedhamu keessa amma yoonaa waggoota hedduudhaaf akka ture dhagaheen jira. Mee waa'ee iddoo sanaa isin amma koree ijaarsa mana kiristaanaa sana akka taatanidha jechuudha kan inni obboleessa kiyya faana information yookiin immoo odeeffannoo argachuu danda'e. Mee waa'ee mana kiristaanaa sana gabaabsuudhaan mee nuuf ibsaa. Neshi. Neshi. Yen xalaayichi kan barreeffamee jiru godina Wallagga Lixaarraati yookiin immoo mana lubummaa godina Wallagga Lixaarraati akka ta'e xalaayicha dubbiseeti nan jira. Eeyyama guutuu kana kan isiniif kennani haaromsaaf immoo ijaarsaafidha kan isiniif kennan. Tole baay'ee gaariidha. Manni kiristaanaa sun amma miseensota meeqa qaba? Amma yoonaatti namoota 33 kanaatiin manni kiristaanaa sun kan bulaa jirudha jechuudha. Dabalataan immoo waggaa 17 guutuu amma yoonaa maqaanyaa yookiin immoo qorqorroo sana keessa jira. Qorqorroo sana irratti immoo innaa bakkaan roobutti dhimmisaa jira kan jechaa jirtanii. Kanaaf amma yoonaatti jechuudha ijaarsa sanaa fi wanti isin jalqabdan jira yookiin immoo gara fuulduraatti jalqabuudhaaf immoo wanti jalqabamee jira. Kanaaf jalqabuudhaaf qophiirra jirtu akkasumallee dabalataatiin humna
maateriyaala akkasumallee maallaqaan namoonni akkasiin gargaaraniif jechuudha kan isaan amma waa'ee rakkoo fi haalli manni kiristaanaa sun keessa jirtu kan uummataaf ibsa gochaa jirtan. Kanaati wal qabatee deeggarsa akka taasifamuu danda'uu fi akkaawwantiin mana amantaa sanaatiin maqaa mana amantaa sanaadhaan kan ba'e ni jira. Eeshi. Duwwaa 13 digdama 9 yeroo lama eeshi. 9 si'a 3 72 9,000dha. Kuni akkaawwantii ijaarsa mana amantaa qulqulleettii Arseemaa godina Wallagga Lixaa keessatti argamuu fi taasisuudhaaf gama mana lubummaa aanaatiin yookiin immoo godinaatiin eeyyama argatee kan ba'edha jechuudha. Akkaawwantii kana maqaan ittiin ba'e maal jedhamee jira? Gaafa fakkeenyaaf amma gaafa akkaawwantii tokko irratti birriin galu maqaa baasa waan ta'eef maqaa isaa maal jettanii bantan? Ijaarsa mana amantaa qulqulleettii Arseemaa. Amma ammaatti deeggarsiiniif taasifame jira? Amma erga akkaawwantii kana bantanii xalayaa deeggarsaa kana argattaniiti hammam ta'a? Kanaaf mee walumaa galatti gabaabsuudhaan namoota sagalee kana dhaga'aa jiraniif sagaleen kun sagalee mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa immoo kan hunda keenyaati. Manni kiristaanaa biyyoota adda addaa kutaalee biyyoota adda addaa keessatti yoo argamtes qooqni ishee afaan ishee adeemsi ishee seerri ittiin bulmaata ishee tokkodha. Nama kamiyyuu taanan waa'ee beeta kiristaanaa eessa yoo jiraattu quuqama qabaachuu irra jiraata waan ta'eef waa'ee beeta kiristaanaaf yookiin immoo mana kiristaanaadhaaf warra quuqama qaban mana kiristaanaa kana gargaaruu danda'u. Kaniif namoonni sagalee kana dhagaan akka gargaarsaaf deeggarsa taasisaniif mee waan ittiin jettan yoo qabdu? Maqaa waaqayyootiin maqaa qulqulleettii Arseemaatiin akkasumallee eebba qulqulleettii Arseemaa akka argachuu danda'anii fi namni sagalee waamichaa bataskaana qulqulleettii Arseemaa godina Wallagga Lixaa keessatti argamtuu fi amma yoonaa waggaa 17 guutuu maqaanyaa yookiin qorqorroo keessa turtee fi ammallee irratti dhimmisaa kan jiru laatiin yookiin immoo taabonni kakuu waaqayyoo kun gara iddoo boqonnaa isaatti akka galuuf manni ijaaruun ni barbaachisa waan ta'eef namoonni kamiyyuu akka irratti hirmaatanii xiqqaa guddaa osoo hin jedhin waan qaban hundaan irratti hirmaatanii deeggarsa akka taasisan waamicha keenya dabarsaa jirraa kan isin jechaa jirtan. Annaa dabalataan isin amma akkaawwantiin kun maqaa nama meeqaatiin kan inni ba'ame? Maqaa nama sadii. Namoonni sadan amma wal bira jirtanii? Eenyudha maqaan isaanii? Obbo Biyyanaa Kuubanaa jedhamu dura ta'anii. Eeshi. Qalbii qabaan obbo Biqiltuu Yaadataadha. Tole. Baay'ee gaariidha. Yaada kana kaasnee kan isin gaafanne namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jiran waan jiru dhugaa jiru akka hubatanii fi sirriitti akka isaaniif ifa ta'uufidha jechuudha kan isin gaafanne. Dabalataatiin waa'ee iddoo sana odeeffannoo ni barbaadu yoo ta'e bal'inaatiin lakkoofsa bilbilaa ittiin isin argatanii isin faana haasa'uu danda'an yoo jiraate nutti himtanii asumaatiin namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jiran bilbilanii waa'ee iddoo sanaa information yookiin immoo odeeffannoo gahaa argachuu akka danda'an. Dabalataan illee mana kiristaanaa kanaaf sagalee ta'uu warri barbaadan kan biroollee gama itti isin argachuu danda'anii fi akka bu'uura ta'uu fi yookiin immoo ka'umsa akka ta'u lakkoofsa bilbilaa osoo nuuf kennitanii. Duwwaa 9 17 67 40 kan eenyuti bilbilli kun? Beekuma. Dabalataan
Kan biraa lakkoofsa tokkotti nu dabala. Duwwaa sagal. 49. 52. 50. 19 dabalataatiin koree ijaarsa mana kiristaanaa kana keessa warri isin bira jiran yaada itti dabalanii fi waa'ee ijaarsa beeta kiristaanaa kanaatti wal qabatee yaada dabarfachuu barbaada yoo jiraate carraa kenninaaf. Ishiitti nu laadhaa bilbila. Obbo Biyyana yaada amma keetii wal qabsiistanii waa'ee ijaarsaaf deeggarsa mana kiristaanaa kanaaf ta'uudhaaf malu uummanni kiristaanaa kutaalee biyyoota adda addaa keessatti argamanii rakkoo bataskaana kanaa yookiin mana kiristaanaa kanaa akka hubataniif waan isin ibsuu fi barbaadan yookiin immoo rakkinni mana kiristaanaa suni maal akka ta'e waan itti dabaltan yoo qabaattan carraa isiniif kennina. Baay'ee gaariidha. Namoota adda biraasin bira jiran keessaa yaada dabalataa fi afuu hin qabne jedhanii yaada yoo jiraate carraa kenninaaf jechuudha. Tole. Tole baay'ee gaariidha. Egaati sagalee kana warri dhagaa jirtan hundumti keessan kutaalee biyyoota adda addaa keessatti kan argamtan manni kiristaanaa kan hunda keenyaati. Manni kiristaanaa godina Wallagga Lixaa keessatti argamtu manni kiristaanaa Qulqulleetti Arseemaas kan hunda keenyaa waan ta'eef sagalee waamichaa manni kiristaanaa isiniif dabarsaa jirtu kana dhagahuudhaan karaa akkaawuntii baankii Awwaashiin Duwwaa 13 20 999 72,900tiin deeggarsa barbaachisaa akka taasistan akkasumallee odeeffannoo bal'inaatiin argachuu fi mana kiristaanaa kanaaf sagalee taatanii manni kiristaanaa kun akka ijaaramuu fi warri karaa dandeessan hundaan deeggarsa gochuu fi barbaadan koree ijaarsa mana kiristaanaa Qulqulleetti Arseemaa godina Wallagga Lixaatti argamtu lakkoofsa bilbila isaanii Duwwaa 917 67 40 29 fi Duwwaa 949 52 5019tiin bilbiluudhaan kallattiidhaan isaaniin argachuu akka dandeessan isin beeksisaa. Ijoollee bataskaanaa mana kiristaanaa kan taatan hundi keessan waan qabdan irraa hirmaachuudhaan waliin taanee mana kiristaanaa kana akka ijaarruu fi eebba haadha keenya Qulqulleetti Arseemaa hunduma keenya akka qaqqabuuf warreen dandeessan hirmaachuu dandeessan waan qabdan irraa baay'ateera xiqqaateera osoo hin jedhin loomii 50 nama tokkoof baadha nama 50maaf immoo faaya akkuma jedhamu wal gargaarree mana kiristaanaa kana akka ijaarru warreen immoo kana gochuu hin dandeenye warreen eebba kana argachuudhaaf barbaadan biraatiin sheer gochuudhaaniin akkasumallee miidiyaan kun namoota biraa akka qaqqabuu danda'uuf laayik gochuudhaan hiriyoota keessan biraatiin akka geessan maqaa waaqayyootiin sin gaafachaa
egaati yaada fi adeemsa manni kiristaanaa godina Wallagga Lixaatti argamtu manni kiristaanaa qulqulleetti Arseemaa deeggarsa akka barbaachisuu fi rakkoo ishii gabaabinaan kan nuuf ibsitan koreen ijaarsaa mana kiristaanaa qulqulleetti Arseemaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Uummannis akka simbira dhaabbatu akka deeggarsa isiniif godhu abdiin qaba. Waaqayyoon isin haa gargaaru. Dabalataanis immoo egaa nama waan guddaadhaan waan haaraadhaatiin wal argu Waaqayyoon waa taasisu yaada fi ergaa nu dabarsitan hundumaaf galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Solee galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Egaas kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kana fakkaata hundumti keessan egaa amma dandeessan sheer gochuudhaan amma dandeessan immoo mana kiristaanaa kana bira dhaabbachuudhaan deeggarsa barbaachisaa akka gootaniif maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa ani humna guddaa qabaadhee yookiin immoo maallaqa kaajanaa keessaa qabaadhee mana kiristaanaa kana gargaaruudhaaf humna yoo dhabeellee isin hundi keessan humna mana kiristaanaati. Kanaaf amma isiniif danda'ametti mana kiristaanaa kana bukkee dhaabbachuudhaan deeggarsa barbaachisu taasisuudhaan mana kiristaanaa kana qorqorroo keessaa baasnee manni kiristaanaa kun taabonni Waaqayyoo akkuma mana kiristaanaa kamittiyyuu iddoo isaadhaaf malu akka taa'uu qabu akka taasistan maqaa Waaqayyootiin ergaa keessanii dabarsaa. Namoota hedduu biraa akka qaqqabuu danda'uuf karaa isinii danda'ame telegiraamiidhaan sooshaal miidiyaa adda addaatiin waasaappiidhaan iimoodhaan akkasumallee tiiktaakiidhaanis haa ta'u karaa isinii danda'ame kamiiniitiyyuu sagalee bataskaanaa kana sagalee mana kiristaanaa kana namoota mana kiristaanaa biraan gahuudhaan manni kiristaanaa kun deeggarsa akka ishiin argachuu dandeessu akka taasistanii fi namoonni immoo mana kiristaanaa kanaaf sagalee ta'uu barbaadan sila jalqaba akkuma ibsi amma sirra deebi'ee nan ibsaa duwwaa 917 67 40 29 yookiin duwwaa 949 52 50 fi namoonni immoo deeggarsa gochuudhaaf barbaadan karaa akkaawuntii baankii Awaash duwwaa 13 20 999 72 9,000tiin akka galii taasistanii nagahee isaa karaa isinii danda'ameetiin karaa lakkoofsa bilbila kanaatiinis haa ta'u karaa keenyaanis erguudhaan bataskaanni kun akka jajjabeeffamu maqaa Waaqayyootiin irra deebiidhaan isin gaafachaa kennaa isinii kennamaa ruktaa isinii banama barbaadaan argattu akkuma jedhu kenninee akka eebbaa argannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Manni kiristaanaa osoo diigamee jiru manni kiristaanaa rakkinarra osoo jiru egaa nuti immoo boqonnaan nuti boqonnu qabeenyi keenya uumaa faayidaa hin qabu. Macaafa qulqulluu irratti koottaa gara tulluutti ol baanaa deebnee muka finnee mana Waaqayyoo ijaarraa akkuma jedhu hundumti keenya mana Waaqayyoo ijaaruun barbaachisaadha. Mana Waaqayyoo ijaaruun eebbaadha. Galaa lubbuu keenyaa nuuf ta'a waan ta'eef karri minyaanne kanattuu ni nanne bakka qulqulluutti walitti qabachuudha. Kanaafuu biddeena kee bishaan irratti gatiiti booddee deebitee argatta akkuma jedhu macaafni qulqulluun har'a waan barbaachisu hojii gaarii hojjedhuuti boru immoo gatii gaarummaa biyya lafaa irratti hojjette ani immoo mindaasaa siifan kaffala waan nuun jedhuuf biyya lafaa irratti gaariin nuti yaannu gaarummaan nuti raawwannu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama waan ta'eef iyyuu kanaaf biyya lafaa irratti faarstoota maqaasaa samii irratti immoo dhaaltota mootummaa isaa akka taanuuf waan gaarii Waaqayyoo raawwadhaa jedhee nutti kenne raawwachuudhaan eebbaa akka argannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Hundumti keessan sagalee mana kiristaanaa kana ta'uudhaan mana kiristaanaa kana rakkoo fi dhiphina amma keessa jirtu kana keessaa baatee bal'inaatiin manni kiristaanaa sun ijaaramee bakka itti kiristaanonni walitti qabamanii itti faarfatan itti galateeffatan itti fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatan Waaqayyoon nu haa taasisu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Isinis immoo bataskaana kana bira dhaabbachuudhaan akka gargaartan abdii guddaan isinirraatii qaba. Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u. Wasbaata ለእግዚአብሔር